fi girfaa maankaa tokko. Maankaa tokko guutaatti naqaa. Maankaa tokko kammuuna. Sana booda dhiqaa qofa. Assalamu alaikum. Akkam ooltan jirtu jirra. Akkam jirtu nagaa jirtu nagaa galata rabbii. Wantoota fuula keenya irraa balleessuu danda'an maadaatii fi bugurii isinii qabadhee dhufeen jira. Innis maali? Girfaa, kammoona jiraa fi girfaa jiraa isinii fidee dhufe. Ittaan godhan qaaquu tokko. Sana booda hin daakkanna jechuudha. Maafcaa keessatti daakna jechuudha. Wanti maashinii daakanii hin daakna. Girfaa kunoo daakeera. Kammoona daakeera. Sana booda waliin rukunnaa jechuudha. Girfaa maankaa tokkoo fi girfaa maankaa tokko. Maankaa tokko guutaatti naqaa. Maankaa tokko kammoona. Sana booda dhiqaa qofa. Sana booda waliin rukuttu. Kuno akkasitti erga waliin rukuttanii booda fuula keessan saamunaadhaan dhiqattanii sana booda fooxaadhaan ofirraa qoortanii sana booda dibachuudha jechuudha. Kuno akkasitti daqiiqaa 30 fuula keessan irra tursiistu. Daqiiqaa 30 booda ni dhiqattu jechuudha. Walitti aansuudhaan torbanitti 2 yoo dibattan gahaadha jechuudha. Karaa gabaabaatiin maadaatiin kan hakiimiin dadhabe kan dooktarri dadhabe maadaatii kana isinirraa balleessaadha. Isinirraa balleessa. Kammoonii fi girfaa fi qaaquu tokko bichaadha. Itti fayyadamaa. Komentii godhaa, sheer godhaa, subscribe godhaa. Nu hordofaa isiniin jedhaa galatoomaa horaa bulaa.